Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televizyiinii Faanaa Sagantaa Afaan Oromoo qophii Yayyaba Gadaadhaan qophii keenya har'aa kana keessattis keessummaa isiniif qabanneetiin dhiyaanneerra. Keessummaan keenyas egaa barreessaadha kan seenaa hedduu beekanidha. Obbo Jamjam Uddeessaa kan isaan jedhaman jechuudha. Isaa waliidhaanis egaa waa'ee sirna gadaa keessattuu immoo caasaalee sirni gadaa maal of keessaatii qabu kan jedhu illee egaa kanarratti xiyyeeffata. Bal'inaatiin immoo garuma isaanii tan isin dabarsa baga nagaatiin nu dhuftanii. Ulfaadhaa isinis feeruu keessaniif ulfaadhaa wayyamaa isiniin jedhu. Tole egaa daawwattoonni keenya egaa hanga xumuraatti akka waliin turan ammas irra deebiidhaan isaan gaafannaa mee caasaalee sirna gadaa yeroo jennu maali caasaan sirna gadaa maalirraa ka'ee immoo qoqqoodame? Namni tokko dhalatee haga waggaa dhibbaatitti waggaa tokkorraa jalqabee haga waggaa dhibbaatti akka inni qooda qabaatu uummata san keessatti uummata keessa dhalate san keessatti daa'imummaaleen akka hin jiraanne dullummaaleen akka hin jiraanne dullummaa innaa jennu namni tokko ganni isaa deemee bakka faayidaan qabu akka hin jedhamne yookaan jechuun namni tokko namni cuftinuu lammiin cuftinuu akka inni hojii qabaatu godhaniitiin bocan jechuudha sirna gadaa. Akkaataa kanaan umurii ganna tokkorraa jalqabee haa ganna dhibbaatti sadarkaa caasaa gadaa yookaan immoo gulantaa 14 jira jechuudha. Gulantaan 14 kun gaafa tokko namni tokko dhalatee guyyaa dhalate sanirraa jalqabee haga waggaa 8tti daballee jedhama. Akkuma san qarree duraa jedhamu jira kan itti aanee jechuudha. Akkuma san qarree duubaa kan jedhu jira. Eegasii kuusa ta'a. Eegasii raaboma. Dooriin duuba hin gadoomanii. Hin gadoomaan duuba baatuu. Baatuun duuba yuubaan duuba immoo yuuba guddaa. Eegasii jaarsa ta'a namni. Jaarsummaan duuba immoo jaarsa guduruu ta'a. Jaarsa guduruun duuba jaarsa raqeyaa ta'a. Jaarsa raqeyaan duuba jaarsa qululluu ta'a. Eegasii ginyaa jechuudha. Ginya jechuun nama ganni isaa 96 dabre jechuudha. Itti bulmaan isaa kan duriif ammaa bira ol bira qabdaniitiin ilaaltanii caasaan amma diriiree jiru kun hojiirra oolaa jira moo akkamitti taajjabdan laata? Akkuma jiru jira jechuun wanni dhugaa dubbachuu fi sirna gadaa kana tokkoffaa beekteen fixxu baratteen fixxu. Lammeessoon ammoo beekuu fi jiraachuun garaagarummaa guddaa qaba. Sirna gadaa beekuu fi sirna gadaa jiraachuun garaagarummaa guddaa qaba. Fakkeenyaaf naannoo keenyatti uummata Gujii yoo ilaalte keessa jiraata, waliin jiraata. Piraaktis illee godhuu yoo dadhabe even waan biraa dhiisi qeessotaa fi sheekoti cuftinuu sirna gadaa hin beekanii jechuudha. Waan isaa hin beekani. Kanaaf abbootiin gadaa waan isaan godhanuuf waan isaan godhan cufaayyuu namooti kun waan isaan keessa jiruu fi wanni irraa dabee hin jiru. Wanti isaa keessa irraa dabee hin jiru. Akkuma jiru jira jechuudha. Haa ta'uutii immoo attenshinii dhabee waan tureef keessattuu immoo mootummaa jiddu galeessaa irraa waggoota sirnoota duraanii san keessa akka malee maarjinaalaayis ta'ee ture. Waggaa dheertuudhaa fi waggaa 80 olii sirni gadaa sun ukkaamamee akka ukkaamamuu osoo hin taane akka inni mootummaatti mul'anne godhanii lafa fuutoo jedhamu. Lafa fuutoo jedhamu irratti baalliin walitti kennama akka inni alatti hin baane. Maaliif abbaa gadaa Biiqqoo Biilaa jedhanii bara 1890 jalqabaa keessa abbaa gadaa Biiqqoo Biilaa kana gara mootummaa erge uummati. Gara mootummaa ergee nun balleessinaa gaafa sani mootummaan qawwee qaba. Uummati immoo waraanaa waan ta'e lolaa. Lolee dadhabee innaan akka madhaamaatiin nun balleessinaa isin gabbarraa nu dhiisaa haa jiraannu waliin jedhee itti erganii. Abbaa gadaa kaanii kaabbaa gurraacha itti uwwisanii abbaa lafaa godhanii gad deebisanii jechuudha. Abbaa lafaa godhanii jennaa abbaan gadaa afaan shayee jedhaniini
Abbaan gadaa faanshaayii jechuun wayyuu ture durii gaafa sagalee uummataa qabu san gaafa uummata bulchisan wayyuu ture. Faanshaayii jechuun leeyimaan ta'ee jechuudha. Gadooma isaa mulqatee jechuudha. Kanaaf abbaa gadaa irkisaa kabiraa godhatanii biiqoo bilaamoo mootummaaf lakkisanii haa guyyaa sadiirra jalqabee jechuudha. Kuni 1890 jalqabaa keessa akka keettiitti jechuudha. Innaa eegi guyyaa saniiti 98 akka lakkoofsa Awurooppaatiin yeroo jalqabaatiif sirni gadaa Gujii bifa ifa ta'een ala mul'atee jechuudha. Achiin dura waggaa 80 olii dhoksa'anii baallii walitti kennanii dhoksa'an bosona keessatti jechuudha. Walitti dabarsaa turanii jechuudha. Caasaalee sirna gadaatti adeemnuuti jechuudha. Caasaalee sirna gadaa kennameeraa fi namni kamiyyuu daa'ima reefu dhalateerraa kaasee gaheensa kennameeraa fi gaheensaa kan ammoo akka baatuudhaaf abbaan akkamittiin to'atamame? Tokkoffaa sirni gadaa keessa sirna walaannaa qadadduu jedhu jira. Lubi tokko walaannaa lama qaba. Lubi tokko jechuudha. Walaannaa lama qaba. Ka aangoo irraa fuudhuuf ka aangootti kennu walaannaa isaati. Mormitoota isaa jechuudha. Qadadduu lama qaba. Kanii mormitoota isaa ta'e qadadduu. By the way, gadaa keessa deeggaraaf mormaa jechuudha. Gadaa keessa morki jira malee. Wal falmuudha malee isaanis kan wal falman akkasa bara ammaa kana miti. Morki jira malee mormiis hin jiru. Wal mormiis hin jiru, wal morku jira. Ammoo haa ta'uti gizee walitti kennanullee eebbisanii kennan. Gadaan teeti akka tiyya caaltu jedhaniiti. Wal morkataniifis hammeenyaaf waliin morkatan. Hammeenyaaf waliin morkatan. Waan gaariif hinaaffaan hin jira miti hinaafa akkas akka damboobitti jedhan isaa hinaafa damboobitti wal morkanii duuba tokko sirna walaannaa qadadduu kanaan hojiirra ooluu isaa maaniif seeta abbaan gadaa tokko yoo baallii kennu ilmaan isaa qadadduu isaatiif kenna. Qadadduun isaa gizee kana raabomanii jiran jechuudha. Abbaan gadaa baallii kennu sanii qadadduun isaa raabomanii jiran. Paartii isarraa baallii fuutetti ka'aanee dhufu raaba waan ta'eef ilmaan isaa raaba kennaa jechuudha. Raabi kun immoo koochi godheetiin waggaa 8 kana guutuu if gulaan deemee waan inni hojjetu san cufaa. Akkaataa kanaan lammeessoon immoo warri walaannaa kun callisee hin taa'u. Dokonkora isaa barbaadee arguu qaba. Kanaafi ati dirqama keetiin baanee jedhee miknaatum namni dhalatee guyyaa dhalateerraa jalqabee haga waggaa 100 gahutti gaafa durii sarigaa Oromoo waggaa 100 namni tokko hin jiraata waan jedhu shakkii hin jirtu waan ta'eef har'amoo namni hagam takka jiraata waan jennu immoo kan arguu jirru kana. Innaa namni tokko dhalatee haga waggaa 100 kana jiru kun cuftinu paartii 5 tana keessa jira jechuudha. Luba 5 kana keessa jira waan ta'eef akka sirna walaannaa qadadduu kanaa wal to'atanii lammeessoon immoo namni walaannaa isaa ta'e afaan qabateen taa'u jechuun waan argu tokko dhiisu jechuudha. Because gaafa gumii hin dhufti gaafa gumii san hin kaasaa kana dhidhuu qabdaa kana inni gootaadhaan. Inni kun immoo abbootii sirna gadaa keessa beektaa abbaa gudeedaa qofaa miti kan laallamu. Abbaa gudeedaa jechuun dhaluu keetu qofaa miti kan abbaa si godhu. Luba san keessatti hangafa ta'uun keeti. Fakkeenyaaf amma aniin lubaan harmuufa. Haa ta'uuti malee baalleen tiyya harmuufa hin dhaqqabne. Abbootiin kiyyaayyuu amma baallii kennanii isaanuu baatuu ta'anii reefuu jechuudha. Warri baatuu ta'e kun hojii qaba waan ta'eef ana callisanii nan laalanuu jechuudha. Dirqama itti jira na barsiisuuf jechuudha. Maan jechuu fedha seetaa social bondage kanaatti jira waan ta'eef akkaataa kanaan wal to'atanii jechuudha. Kuusa badee warra jedhamu jira Gujii keessatti jechuudha. Kuusa badee wanni jedhamuuf maan seetaa lubi tokko guddatee sadarkaa paartii morkattuu dhaqqabuu kan inni irra mirkaneeffatu kuusa irratti malee gaafa dabballee ijoollee
Gaafa qarree duraallee ijoolleedha. Tissituudha. Garuu hojii qabani warri kun cuftinu hojii qabani beekte. Dabballee amma waa irraa eegamu jira. Gorsa haadha abbaa caqasuu qabanii miila jala ta'anii galgala waari'uu qabanii barattoota jechuudha. Gaafa kuusa dhaqqabu kuusa keessaa baay'ee raabamuuf ennaa deemu fooqa naqane. Fooqa naqan jechuun maani ayyaana time yaa'aa jedhanii ayyaana time yaa'aa jechuun bulii 28tiif leenjii guutuu fudhatanii jechuudha. Warra hayyootaatiif barsiisa waa'ee sirna gadaa irratti akka amma yuunivarsiitii jennu kana jechuudha. Fooqa naqanii achi barsiisanii ijoollee kana baasanii. Achi waggaa 8 waan kana shaakalaa turan. Keessattuu waan duulaa adamoo waan sirna gadaa kuusa bade warri jedhamu kun maan jechuu warra dirqama isaa bahuu dhabee jennaan sadarkaa silaatti giraajuweetii waan fakkaatu disimisaal jechuudha yuunivarsiitii ennaa ilaallu akka gargaraatiin waamu kan hin caaramee faayidu akka amma yuunivarsiitii disimisaal jedhan san jechuudha. Kanaafuu namni suni fooqa timee hojii irraa haqame jechuudha. Sadarkaa dabrutti haqanii yoo ni gatumoo ni gorfatu laata? Lakkii waan gulantaa waggaa 8 guutuun maa hojjattire waggaa 8 guutuu koochi goota. Waggaa 4 duraa amma kuusa beektaa sadarkaa irra turan waggaa 4 qofa irra turani. Waggaa kan bilaashuma hojii shaakalaa qofa hojjetan hojii beektaa waan baratan san attentively kan isaan hojjetan waggaa 4. Achiin duuba waan waggaa 4 baratan sanii dirree irratti hojjetan. Abbaan gadaa baalli erga kenneeti sadarkaa isaan keessa darban hanga 14ttidha jettaniitu sila yeroo nu kaastanii isaan tokko tokkootiin gahee isaan illee ta'u nutti himtanii. Namni tokko baallii kenne jechuun mana galee hojii hin qabu jechuuti. Isa caalaa aangoo qaba namni baallii kenne sun jechuudha. Akkamiin isa caalaa aangoo qaba? Gaafa gadoomarraa bahee gara sadarkaa yuubaatti guddata waan ta'eef sadarkaa yuubaa ammoo warra seera baasu. Abbaan gadaa gaafa gumii waan tokko dubbachuu hin danda'u yeroo agartee jiraatu ta'e. Wanni inni dubbatu waan lama. Gizee lama waa dubbataa. Karra naqiisaaf jal'aaba ajajee akka gumiin karra tentuu galma walga'ii agadaan seenanii gaaddisaa gumiisanii akka jal'aabni naxxuu ajaja kennaa. Gaafa gumiin fixatte ammoo karra banii jedhaanii jal'aaba fi karra bansiisa. Waan kana lamaan dubbata malee abbaan gadaa waan dubbatu hin qabu jechuudha. Guyyaa kana wanni inni waa dubbachuu hin dandeenyeef inni aangoon waan hin qabneef. Inni hojii raawwachiisaadha malee kan hojii safareetti kennu kan seeratti kennu warra yuubaa kana jechuudha. Kanaaf abbaan gadaa tokko yoo baallii kenneen duuba sadarkaa walirraa hin cinne waggaa waggaan guddachaa deemu haga waggaa 24tti hanga waggaa 24tti aangoo guddataa fi deemaa jechuudha. Abbaa gadaa tokko. Inni jalqabaa baatuudha jedhama. Abbaan gadaa baallii kenne guyyaa baallii kenne irraa waggaa 8 guutuu dhuftu tana baatuu jedhama. Baatuu jechuun waan hojii raawwachiisaa cufaa baratee jira, beekee jira, exercise godhee jira, beekumsa gahaa qaba. Seera baasuu hin danda'a jechuudha. Garuu seerri inni baasu sun seera guddaa miti. Gooroo baasa. Gooroo jechuun kun maali? Akka higga dambi jennu kana waan akkasiiti. Sadarkaa lammaffaatitti waggaa 8 duuba yuuba ta'a. Namni yuubaa kulleen beekumsa gahaa kuufatee jira. Waggaa dheertuu sana dhufee barachaa dhufeera. Haa ta'uuti ammallee seera guddaa baasuu hin danda'u jechuudha. Inni aadaa irratti
aadaa bulii olii irratti seera lallabaa jechuudha. Aadaa jechuun egaa beekamee namni cuftinuyyuu mukaa dhakaallee hin beekti aadaa kanarratti seera baasaa jechuudha. Ka seera baasuuf lallabu yuuba guddaadha. Namni tokko baallii kennee waggaa 17 irraa jalqabee haga 24 jiru kana keessatti wanni inni hojjetu seera lallabaa jechuudha. Yuuba guddaa akkana hojjeta jechuudha. Kanaaf abbaan gadaa tokko baallii kennee mana akkala jechuun yookaan immoo xurataa bahee gatii hin qabu. Sirna gadaa keessa daa'imummaallee hin jirtu, dullummaallee hin jirtu wanni jedhamu feeta kana. Achiin duuballee hojii qabanii namooti kun jechuudha. Yuuba guddaa irra geenye irraa sanaan mee jaarsa guduruu. Amma achiin duuba jaarsa seena namni. Jaarsa guduruu. Jaarsa seena. Jaarsi kunis sadarkaa 3 qaba. Tokko jaarsa jedhama. Jaarsa jedhama sadarkaan jalqaba. Inni sadarkaan jaarsaa kun gumii lallabu, gumiin taa'u yoo ta'e illee caqasa malee lallabu. Garuu he is like advisory committee akka jedhamu kana. Warra seera lallabu kanaaf. Warra seera baasu kanaaf namni fiidi godhu warra kana jechuudha. Warra jaarsaa kana. Alabbayanii akka warra kaanii seera fudhatanii yookaan seera biyyarraatti kenname isaan qoma dhawatanii dirree bayanii uummata waa lallabanuu hin jiru. Ammoo haa ta'uuti warra waa lallabu kana namni nyaachisu isaanii jechuudha. Jaarsi dura egaa akkuma jenne san warri baatuu sun akkuma san immoo yuubaaf yuuba guddaallee waan gooroo irratti maal akka seera maal akka barbaachisu har'aan dura maanti godhamee beeka waan sanii wal fakkaatu maanti jira. Amma wanni gooroo jedhamu kun maal akka fakkaate beekta fakkeenyaaf Finfinnee keessatti waan xaafii lallabuu dandeettati. Finfinnee keessatti seera tokko xaafii fi akkaratti yookaan boqqolloo fi kana itti lallabuu dandeenya. Boorana fudhatte garuu xaafii fi boqqolloon hin jirtu wanna jiraatu horiidha. Achitti kanaaf angoora si lallabee ati gooreessitti hin galadhe warri waan akkanaa kana jechuudha. Gocha affaxaaxama dambii kana baasanii jechuudha jechuun. Hojiirra oolmaa seeraa fi seera baastota. Warra seera baastotaadha jechuudha. Inna hojiirra ooluu isaanii akkamiin waan jalaa kana hojjetan jechuudha. Egaa waan kana irratti gorsa kenna warri kun jechuudha jalatti. Jaarsa guddaa akkasumas jaarsa guduruu. Jaarsa guduruuni. Jaarsa guduruu, jaarsa raqeeyya akkasumas immoo jaarsa ginyaa, jaarsa qululuu isaanii nutti himame gahee hojii isaanii fi maal mallee akka. Jaarsa guduruuni he is like professor. Jaarsa guduruu jechuun professor akka jedhamu kana jechuudha. Guduruun akka mataa kiyyaa kana jechuudha. Guduruun Gujii keessa guduruu 2 jira. Guduruu duraa fi guduruu duubaati jira. Guduruun duraa ilmaan dooriiti. Ilmaan doorii ijoolleedha. Qarree osoo hin haadatiin dura qarree jechuun rifeensaan ibsama wantiin isaanii. Otoo haadatiin dura waggaa 4 guduruun ta'anii ilmaan doorii jechuudha. Qarreen duubaa immoo warra jaarsa guduruu kana jechuudha. Beekaa gahaadha jechuu isaaniiti. Beekaa gahaadha namni kun. Kanaaf he is reference waan cufaaf waan gadaa irratti wannidha. Muudama barnootaatii guddaadha olaanaa. Achiin duuba qarree buufata. Amma qarree buufati kun maaliif dhufaa? Namni tokko jireenya isaa keessatti waan isarra dhaqqaburraa ka'ee yookaan immoo fayyaarraa ka'ee umriin isaallee deemtee jirti. Waa tuttufuu jalqaba waan ta'eef waa tuttufuu jalqaba jechuun duraa babbalti. Walitti laaqamuu dandeetti. Kanaaf gizee inni kabajaan taa'uu isaaf barbaachisu jechuudha. Kanaaf qarree buufatuu qaba jedhama. Ani amma arrii qaba garuu baalleen tiyya gana fagoo waggaa 40 dura.
Ilmi xiqqaalleen dargaggeessa re'aa keetii kun gadoomuu danda'a jechuudha. Baalli isaatittuu luba san keessatti baalli isaa maalirra jirti waan jedhamu laalama malee sirni gadaa keessatti namni tokko har'a dhalatee fi daballeen jedhamu jechuudha. Kana Oromoo walii galatti hubatuu malan. Gaafa durii san garuu gaafa jalqabaa sanii wanni umurii tanaan laakkawanii fi namni tokko dhalatee haga du'u asitti qooda akka qabaatu lammiin cuftinuu baay'ee jechuudha. Kanaaf ginya ka jedhamu kun ganni isaa 96 achi ol ta'e jechuun inni waan lamatu qaba. Addunyaa sanarra waan lamatu qaba. Wanni lama inni qabu suni nyaatee dhuguu rafee buluu. Eebbisaa kennamtulleen dheebotiin hin beelayni lubbuu le'ii dureettii du'ii dullattii si awwaalanuu jedhani. Dureettii du'ii dullattii si awwaalan jechuun ayyaana kalaandarii Gujii keessatti dureettiin ayyaana horiiti, ayyaana looniiti. Isa ilmaa lakkisee ayyaana jaarsaa du'uu qabaa jechuudha. Ayyaana jaarsaa deemuu qabaa jechuudha. Namni tokko ginya dhaqqabe jechuun horii yoo duraan dureessa feetellee ta'e horiin qabu. Miknaatum ilmaan isaa gadoomtee jirti. Keessa dabarteerti. Ilmaan isaatu gadaa kennite. Akaakoti isaallee gadoomee jira jechuudha. Namni kun mirga qaba. Akka seera beeta seera warra duriisu ajaa'iba. Yoo mana seenu atoo fillee beeku teete atoo maraatee hin jiraanne teete mana gizee seenu waraana ol qabatee mana seenachuu danda'a. Aadaa Oromoo keessatti aadaa Gujii keessatti waraana manaan hin seenan. Waraana alatti sikkatanii yoo fedhee waan mana kana keessa jiru cufaa guurratee waan nyaataaf dhugaatii jechuudha. Waan fedhe godhachuu danda'a. Garuu horii inni kiyya jedhee itti ajajuu hin jiru. Maan jechuu barbaade namni tokko atuma hanga fedhellee humna dhabee hanga fedhellee aangoo ala ta'e ulfinna hanga macarrashaa geggeeffamutti addunyaa sanarra rabbii waamee isa geggeessanutti hagam takka akka inni ishururuu harka irratti daaddaa qabu agarsiisa. Guddaa galatoomaa gaa baay'ee yaada bareedaadha kan isin nuuf laattanii. Egaa sirni gadaa immoo kan sa'aatii kana keessatti fixuu dandeenyu haa ta'uuti umurii ofii keessatti iyyuu xumuruu hin danda'amu. Geggeessitooti hojiitii fi namooti dubbiin ilaaltu cuftinu waan kana laalanii atoo waan bareedan faaya nuti qabnu kana atoo ilmaan keenya barsiifnee addunyaan libbeessifannee dansaa natti fakkaata ulfaadha wayyamu. Tole gaasinis gaa stuudiyoo keenyatti argamtanii yaada baay'ee bareedaa kan ta'e kan nuuf kennitanidha. Guddaa galatoomaa ulfaadhaa isinittiin jenna. Sirna gadaa keessatti kan nu ilaalle namni tokko dhalatee hanga lafa kanarra jirutti gahee maalii qaba kan jedhugaa. Kunis gabaabinaatiin amaleessaa baay'ee bal'aa dheeraadha. Akka qorattoonni nutti manittis akkasumas immoo warreen keessatti guddatan akka nutti manitti jechuudha. Kanaafiyyuu haala kana immoo ofiin keessatti barachuudhaan aadaa keenya jabeeffachuun qabnaan dhaamsa keenyadha. Nagaan nuuf ta'a.